ilaalle turre. Mul'ata Yohaannisiin kan barreesse Yohaannis Bartuudha. Mul'ata Yohaannis kana baay'een namoota lallabuu hin danda'ani. Baay'een isaanii kan dubbatan hanga boqonnaa shaniitti yoo baay'ate boqonnaa sadii boqonnaa shan kan dubbatama yeroo baay'ee. Annuti immoo boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaanee hanga boqonnaa 22tti barannan jedhe. Kanaaf hamma danda'ametti adaraa irraa hin hafinaa. Betelee barumsa kana irraa hin hafinaa. Dhiqaa xiqqoo barsiisa waan ta'eef irraa hin hafinaa. Barumsa isin qabatamuu danda'u isin barsiisa. Kana dabalatee waan isin haga ammaatti wangeela keessa jira jettanii hin yaadne waan baay'eetas keessa jira. Dhoksaa baay'eetu waan ta'eef ayaataan hordofaa. Waldoota kiristiyaanaa irratti dhaabe torbanadha. Waldoota kiristiyaanaa torban ardii Eeshiyaa keessa jirtu irratti dhaabe. Bartooti gooftaa turaniiru akkasuma duukaa buutoti gooftaa turaniiru ergamooti gooftaa turaniiru kutaa sadii jechuudha. Gooftaa duukaa warra bu'an duukaa buutota gooftaa akkasumas bartoota gooftaa akkasumas ergamoota jennee ilaallee turre. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duukaa buutota baay'ee qaba, bartoota baay'ee qaba, ergamoota garuu 12 qaba jenne. Ergamoota 12 keessaa kan hojii hojjetan muraasadha. Kaan immoo maqaan galee achi ta'ani malee waa hin hojjennee bu'aan buufne jennee maqoota isaanii 12 tarreessine ilaallee turre. Har'a isaan keessaa Yohaannis ilaalla. Yohaannis macaafa 5 barreesse. Toomaas jecha 5 hin barreessine. Teofilos jecha 5 hin barreessine. Namni Waaqayyo Yohaannis kun garuu macaafa gurguddaa 5 barreesseera. Tokkoffaan wangeela Yohaannis, lammaffaaf, sadaffaaf, afuraffaan ergaa Yohaannis, tokkoffaa ergaa Yohaannis, lammaffaa ergaa Yohaannis, sadaffaa inni shanaffaan mul'ata Yohaannisidha. Mul'ati Yohaannis kun itti fufaa mul'ata Daani'el jedhama. Daani'el mul'ata gaafa argee hamma namni mul'ata kana dubbisuu danda'u argamutti mallattootti godhi cufi jedhee Waaqayyo Daani'elitti dubbate. Daani'el mul'ata argee hin cufe. Yohaannis hin dhufe. Yohaannis gaafa dhufu garuu mallatticha kan baruu danda'u argameera jedhe. Inni immoo hidda Daawit keessaa ka'ee mo'eera jedhe. Yohaannis mul'ata baname arge jechuudha. Akkaataa isteeppii itti deemee gara saba kanaa ga'ee isinitti hima. Tokkoffaa Waaqayyo biraa ka'ee erga Waaqayyo abbaa biraa ba'ee Yesuusitti kenname. Yesuus Kiristoos ergamootatti kenne. Ergamoonni immoo mul'ataan Yohaannisitti kennan. Yohaannis immoo mul'ata fuudhe kana saba biraa ga'ee jechuudha. Akka inni macaafa 5 barreessu kan godhe dhoksaa guddaa as keessa jira. Isa isinitti himarra. Lakkoofsa 4 irra geenyeerra jechuudha. Lakkoofsa 4 hanga 8tti ilaalla. Walqabataa waan ta'eef gaggabaabseen dubbadha akka jedha. Kana keessa wanta sadii duwwaan dubbadhee dhaaba jechuudha. Ani Yohaannis waldoota kiristiyaanaa 7 kutaa biyya Asiyaa keessa jiraniif kana caafuu kooti. Ayyaanni nagaan Waaqayyoo isa jiru, isa ture, isa dhufuuf jiru biraa fuulota 7 teessoo dura jiran biraa amma wanta gurguddaa 2 as keessa jira. Namooti barreeffatan wanta gurguddaa 2 as keessa jira. Tokko ayyaanniif nagaan isiniif haa ta'u jedha. Ayyaanniif nagaan isiniif haa ta'u. Tokko. Lammaffaa ayyaanniif nagaan sun eenyu biraa dhufa? Maddi ayyaana sanaa, maddi nagaa sanaa eenyudha? Itti agarsiisa. Maddi nagaa sanaa lakkoofsa 4 irra jira. Maddi nagaa sanaa maddi ayyaana saba kanaaf ta'u wanta gurguddaa sadii nama ka'a. Tokko Waaqayyo abbaa biraa, lama isa ture
mucaan kee nagaa, qabeenyi kee nagaa, hoolaan kee nagaa, jabbiin kee nagaa, maatiin kee nagaa, boqoda bukoo kee nagaa, horiin kee nagaa, birriin kee nagaa, dhalli kee nagaa, gidda garbichi mana kee jiru nagaa, harka kee ol kaasi nagaa irraa hafaan kun siif haa kennamu. Iyyaati mee nagaa irraa hafaatu mana koottaa jedha. Nagaa jechuun haala birrataa, haala sodaachisaa, gamasii gamanaa, yaaddoo kan ta'u dhaloota baay'ee kan raasu baay'ee nutu jiru. You have peace. Ati garuu nagaa qabda. Harka keenya jala ol kaasi nagaa guddaan mana koo jira, nagaa guddaan mana koo jira. Itti aansee ayyaana jedhe. Ayyaanni siniif haa ta'u. Ayyaanni ayyaana garaa garaatu jira. Anama macaafa kana gaafa banu fuula qaba. Akkas yoo galagashe fuula biraan arga. Itti aansee yoo galagashe fuula biraan arga. Ammas yoo galagashe fuula biraa qaba. Ayyaanni akkasi. Ayyaana kana guyyaa biraa mata duree ayyaana jettu duwwaa sinan barsiisa. Akka gaduwaa tokko duwwaa sitti agarsiisee darba. Ayyaana jechuun grace jedhama Ingiliffaan. Gracein kun maal inni yoo jettanii ayyaana garaa garaatu jira. Gaafa rakkattu ayyaanni rakkina keessatti si gargaaru jira. Lama gaafa qophaa taatu ayyaanni dhufee ulshuruu siin jedhu jira. Sanni sina jechaa ture jechuudha. Gaafa immoo haala mijataa keessa hin jirre haala ulfaataa keessa galtee ati badeera wayyoo dumeera yerootu jettu lakki hin duune ganaa jiraata kan si jedhu ayyaanatu jira. Amin jedhaa ayyaanni tajaajilaas jira. Ayyaanni halleluuyaa jettu jira. Gaafa ati cubbuu keessatti kuftu immoo ayyaanni cubbuu keessaa qabeessi kaasuu jira. Italiyaayee tarfaanno. Kinna akka jedhe Yohaannis walumaa gala ayyaanni kun isiniif baay'ee ture. Eessaa jennaan abbaa biraa'e. Eessaa jennaan Yesuus isa ture isa dhufu biraa'e. Alfaa Omeegaa isa ta'e biraa'e. Sadaffaan hafuurota torban biraa'e. Hafuurota basadan isiniif hiikee darba. Isaayyaas 11 lakkoofsa 2 dhaqa. Isaayyaas 11 lakkoofsa 2 akka jedha. Hafuurri Waaqayyoo isarra buufata. Isinii deebi'a. Tokkoffaa hafuurri Waaqayyoodha. Lammaffaa hafuura ogummaa, hafuura humnaa, hafuura gorsaa, hafuura humnaa, hafuura beekumsaatiif, hafuura sodaa Waaqayyoo. Isaan kun torban hafuurota Waaqayyoo hojjetan jedhamu. Warri isinii galleetti janna qabinaa warri isinii galu nafaana kottaa lakkoofsa 5. Yesuus Kiristoos biraas isiniif haa ta'u. Jedhee nagaan koo isiniif nan dhiyeessa. Yesuus Kiristoos dhuga baatu amanamaadha. Inni warra du'an keessaa hangafa ta'ee kaafame. Mootota lafaa kanaas inni abbooma. Inni nu jaallate dhiiga isaa nu dhangala'ee cubbuu keenyarraa nu fure. Harka keessa warra turgotaa Waaqayyoof galata kenna. Kutaa kana baay'een dubbadhu nan darba lakkoofsa 6. Isa mootummaadhaaf Waaqayyo abbaa isaatiif luboota akka ta'an nu godhateef sanaaf ulfinni aangoon bara hamma bara baraatti haa ta'u. Namoonni tokko tokko Yesuus Kiristoos aangoon qabu mootummaan qabu jedhu. Sagalee Waaqayyoo garuu aangoon mootummaan bara baraan isaaf haa ta'u jecha jira. Meeshaaf galata kennaa Yesuus kanaan ilillee jechabaa. Lakkoofsa 7 isinii hiikee xumura akka jedha. Kunoo inni duumessaa wajjin dhufuuf jira. Inni hundinuu isa ilaaluuf jira. Warri isa waraananis immoo isa arguuf jiru. Gosi namaa lafarraa hundinuu isaaf hin wawwaatu. Eeyyee akkasuma hin ta'a. Masii jiraataan deebi'ee dhufa. Hin dhageenye Yesuus deebi'ee dhufa. Waa'ee dhufaata Yesuus kana namoonni baay'een gaafa dubbatan ni sodaatu. Maaloo yaa Yesuus xiqqoo takka turii jedhe. Maaliif yoo jettanii inni dargaggeessi ganaa fuudha ganaa heeruma ganaa balata ganaa maal ta'a inni balate ganaadha inni fuudha ganaa mucaa godhata inni mucaa godhate ganaa mana jaarrata inni mana jaarrate ganaa makiinaa bitaa inni makiinaa tokko bite ganaa lama bitaa inni mana tokko jaare ganaa mana lama ijaara. Kanaaf utuu Yesuus ture dhufaatii Yesuus hin yaadda'u. Waa tokkoon isinitti hima. Dhufaatii Yesuus amantoota hin yaaddessa utuu hin taane hin gammachiisa. Kanaaf wal qabatee kutaa tokko jira. Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra ture nama tokko argadhaa yeroo deebi'u wanta jedheefi sabni guutummaan waldaa kiristaanaa keessa jiru hundumti isaanii Waaqayyo argachuu hin danda'u jedhanii kanaaf
tajajilan to iyaddo ergaan si kabahata Yesus hinduba iyaddo amen dabalati amen jedhame ma amen walda kristiana keessas badera waa'ee dhufaatii Yesus kuni dagatamera irraanfatameera wanti sadi ulfaata waldaa keenya keessatti lallabu dhufaatii Yesuusii lallabuun ni ulfaata waa'ee jaalalaa lallabuun ni ulfaata hundumtuu wal waraanaa oola wal furtuqaa oola waan ta'eef tu wajji ciriintanii akka waliin fedhe waliin gaddaane Phaawulos warra Galaatiyaati inni kun ni ulfaata sadaffaan waa'ee kennamsiisuu ni ulfaata gaafa namni sagalee Waaqayyoo kennaa siniif kennamaa jedhee barsiisuutti ka'u itti ka'an immoo asiis lallabuutti ka'an immoo waa'ee kennaa namni tokko tokko waa'ee kennaa kana tun dhaga'uu baadhee asitti sitti ka'aniidha kanaaf waldaa dhaquu jibba ani achis yoo dhage kennaa achis yoo dhage kennaa jedhu kana mannaa yoo mana taa'eedha nama baay'ee kennaa jibbii mana taa'eedha si agargaaru Waaqayyoo amiin jedhee dabale waa'ee dhufaatii Yesuusis hafeera bara kana amma lallabamu garuu Yesuus hin dhufa deebi'e waldaa kiristiyaana na dhaga'i Yesuus hin dhufan jedhe egaa Yesuus qaba dhufu dhufaatiin Yesuusii namooti baay'een akkuma beektanii akkaattuu tan dhufa Yesuus miti namni kana beeku akkaattuu dhufu Yesuus Oni beektan taatu Yesuus jedhama akkaattuu dhufa taatu kanaaf akkan jedhe guyyicha eenyuyyuu beeku hin danda'u ana akkamitti dhufa tuttuba itu yeroo hattuun dhuftee mana qottoo abbaan manaa otoo beekee dammaqee eega ture garuu akka hattuun dhufaa jedha Yesuus amma gaa isa kana namooti baay'eedha hin galle isa kana bareechee siigashaa irra biriin dhaggeeffata namas bukkee jiru himna keessa moo geessuu dubbii kana kiristiyaana taata har'aadhi amantee baataa amiin jedhega namni dhufaatiin Yesuus hin galleef kiristiyaana miti jechuudha amma gaa waa tokko ni singaabal utkulii kana deekin ati dukkana keessa jirta moo ifa keessa ishi warra kana gaafadha warra kun dukkana keessa isin maal keessa maal jetta ifa keessa namoota muraasa ifa keessa jira kaan keessa dukkana keessa ishi warri kunoo harki caalaa keessa ifa keessa tusin ishi warri kunoo warra kanatti sin jaala wal gaati Maal keessa jirra jechuudha. Yesuus hin dhufa. Yesuus hin dhufa. Amiin jedha akka. Tokkoffaa Tasaloniqee boqonnaa 5 akka dhufa dadhaba. Roogii lama ta'uu qaba. Akkasumas tokko kaasee. Yaa obboloota koo waa'ee barichaa waa'ee yerochaa garuu isiniif xiyaafuun barbaachisaa miti. Guyyaan gooftaa akkaattuun halkan dhufutti akka dhufu isin iyyuu eessa gootanii beektu. Gaaffii isin gaafadhe. Lakkoofsa 3. Namoonni nagaadha gabiidas utuma jedhanii badiisitti yaadamin akka ciniinsuuf dubartii ulfaatti dhufuun isaan herregaa kan kana jalaa ba'us hin jiru. Obboloota nana isin garuu lakkoofsa 4. Obboloota nana isin garuu dukkana keessa waan hin jirreef guyyaan sun akkattuun isinirra bu'uu hin danda'u. Irra deebi'aa. Obboloota nana isin garuu dukkana keessa waan hin jirreef guyyaan sun akkattuun isinirra bu'uu hin danda'u. Namni an dukkana keessa hin jiru jedhu illee amiina jedha. Ani fakkeessa jira dhaabayya. Barana la sulla sa di me.